Dammaqiinsi kunumtuu maalidha? Dammaqiinsi waan hojjechaa jirtu tokko beekuudha bakka. Maalan gochaa jiru? Maybe wantoota baay'ee dabarsaa dhuftee tataa. Wantoonni dabarsaa ture sun akkamidha? Amma maalan gochaa jira? Gabaabumatti waan gochaa jiran beekuu fi waan ta'e irraa barachaa deemuun dammaqiinsa jedhee yaada jechuudha. Baay'een keenya anas dabalatee waanuma waggaa baay'ee dabarsine teenyee yeroo kam akkam nama dhiba. Akkamitti akka dabarsinee nu dhiba? Maal akka dabarsaa turre? Sun of komachuu osoo hin taane yeroo faana deemantu qabu. Wanta jennu kamiyyuu kamuu isaa kan hubachuun isaa yeroo qabu. Garuu immoo san hubachuu irraa barachuun dammaqiinsa tokkodha. Innaa wanta har'a hojjechaa jirtu kana waan kamiifuu wanta hojjechaa jirtu kamii isaatiifuu guyyaa ta'e wanti sammuu kee keessaa wanti sittamu sana kun maalan godhaa ture jechuudha. Maalan gochaa jira jechuun naaf. Baay'een keenya waan iskoolitti dabarsaa turre waan elementaaritti dabarsaa turre akkamitti akka dabarsaa turre yoo beenu yericha har'a garuu maalan dabarsaa turre jennee ofirratti dha. So dammaqiinsi waan akkasiidha jedhee yaada. Kana jalatti qabxiiwwan kana keessaa lama waliin ilaalla jechuudha. Qabxiin ni jalqabaa jala jiru spiritually yookaan immoo hariiroo waaqayyo faana qabu. Tole akkuma beekamaa ta'e hundi keenya yoo nuti mataa keenyaa qabna. Baay'een keenya amantii keenya maatii keenya irraa fudhannee yookaan immoo karaa maatii keenya argannee baay'een keenya immoo guyyaa keessaa amantichaa wal arganne yookaan gara amantichaa dhufnee jechuudha. So amantii addi keenya jiru yookaan amantii fudhannee kana akkamitti ilaalaa jirra? Baay'ima normalize goone yeroo ayyaanni garagaraa ta'u wantoonni garagaraa wantoota celebrate goone amantii keenya wal qabatan akkuma nama kaanii celebrate godhee dabarsinii normaaluma ta'a yeroo kanatti. Yoo hawwattee bishaan dhuguun dhiistu yoo midhufte akkasumas nyaachuu si dhiistu maaliif madaalii qaama keetii eeguudhaaf jechuudha. So sababii ati amantii keetii yookaan sababii hariiroo waaqa faana qabdu irratti laafaa taateef sababiin ani hariiroo waaqa faana qabdu irratti laafaa ta'eef lubbuun koo afurri koo lubbuun kee afurri kee dhiphachuun qabdu. San jechuun hariiroo waaqa faana qabdu irratti baay'ee laafaa ta'uun qabdu. Amantii keetti jabaachuu qabda. Yuunivarsiitiin iddootti amantoota ofirratti hojjetan keessaa baay'uma iddoo carraa bal'aa namaaf kennee waan yaada fudhatu jechuudha. Inni amantiin kee kiristaana taatee jirtu baabilii yeroo baabilii dubbifatu qabaadhu baabilii dubbifadhu. Inni amantiin kee musliima taatee jirtu quraana kee dubbifachaa yeroo masgida kee deddeebitee waaqa kee faana haasoftu qabaachuu. Warra amantiin keessanis kan biraati akkasuma mana amantii keessan deddeebi'aa uumaa keessa faana hariiroo cimaa qabaachaa jiru qabdu. Qabxiin inni lammaffaan immoo fiizikaalidha. Ishee kun rakkoo hunduma keenyattidha. Nama hundas immoo walii galchiisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fiizikaalii yeroo isin jedhu bakka iddoo jirtutti qaama keerratti boodii keerratti jechuudha. Tole kanaafuu iddoo jirtan kamittiyyuu fiizikaalii keessan nuti hojjennaa. Kana yeroon akkasinitti taasisuu dirqama akka boodii biildarii tokkotti hojii keessan hundumayyuu fiizikaalii keessan irratti saatii keessan hundumayyuu fiizikaalii keessan irratti enerjii keessan hunda akkas badhaasaniin jechuu koomiti. Inni yeroo qabda ta'e inni si aadisi hojjeta ta'e yookaan haala garagaraa mijeeffattee ta'e yoo ta'e jiimii galtee jechuu dandeessa maali. Inni immoo kun hunduu siin danda'an ta'e akkuma koottis immoo doormii keessatti ganama ta'u galgala yeroo ta'e yeroo konsistaansiidhaan hojjettu wayii qabaattee fiizikaalii irratti hojjechuun baay'uma waan gaarii jechuudha. So obboleessa koo waggaa 5 waggaa 4 waggaa ne kan yuunivarsiitii keessatti dabarsitee dhumara geessee suufiin fiizikaalii keessa yaadachiisini iddoo jirtutti haala si danda'amu poostara gaarii fiizikaalii gaarii qabaattee gara maaliif baru dhaabbata gurguddaa keessatti teessee namootaaf miqafaa teessee bakka fiizikaalii gaariin qabriyyuu wanti gaariin qabriyyuu ta'e jechuutti geetu wanti miti of komakta yeroo sanatti jechuudha. Kanaafuu qabeenya godhadheetiin immoo ofiisii wanti jedharra guddima jirtanii jiranitti fiizikaalii amma danda'ameen waan qabu sirreeffachaa deeman waan gaariin jedha. Aga ammaatti na wajjin jirtu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf viidiyocha jaallattaniittu viidiyoo kana immoo
yeroo darbe baay'ee keessan view ilaaltanii tuma istaan malli subscribe gochaan turre subscribe gochuudhaan faana akkasumas like gochuudhaan akkana jajjabeessitan amma sira deebiin isiniin jedha. Aga viidiyoo itti aanama wal agarruutti iddoo jirtan hundumatti nagaan haftaa.